Nesena share wali goda da fame. Share wali goda. Sena share wali goda erga kiyya kan ujolle holeyi ajanda guyya harra social media gubbarratti deema ole warra Saudi Arabia biraan naagettani. Sena share wali goda. Akkam jirtan obboleeyyan kiyya qaqqaalii ilmaan Oromoo kan Islaamaas kan Kiristaanas kan xiqqaas kan guddaas ergaa xiqqoo qabaa live illee seenuun barbaanne waan xiqqoo haala yeroo ammaa deemaa jiru keessattuyyuu waan guyyaa har'aa Saudi Arabiyaa keessatti social media gubbaarratti deemaa jiru wal qabsiisee waan xiqqoo jedhuu barbaada. Share naa godha. Nesena share godha. Hayyee jalqaba irratti warroonni seentan galatooma. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Akkam jirtan ilmaan Oromoo. Ilmaan Oromoo jedhanillee maqaa waamuuf illee nama saalfachiisa yeroo ammaa kanatti. Sababnis sadarkaa yeroo ammaa kanatti Oromummaa keenya itti saalfannu bira geennee jirra. Saganta sadarkaa obboleeyyan keenya jennee namoota akkanaa kun osoo Oromoo keessa jiran Oromoo keessa bineensi fuula namaa uffate namni dubartiif hin rifanne namni haadhaaf kabajaan qabne namni Oromoodhaaf kabajaan qabne Oromoo keessa osoo jiru yeroo ammaa kanatti Oromummaa ofiillee yeroo ol baafanne ilmaan Oromoo jennee afaan baafne afaan guutannee dubbannu bira dabarree jirra. Namatti ulfaata Oromoodha jechuun haa ta'u malee akkam jirtan ilmaan Oromoo. Oromoon akkuma namallee qabu horiillee qaba. Akkuma wallaalaallee qabu beekaallee qaba. Akkuma hayyuullee qabu gadheellee qaba. Silaallee ummata miiliyoona 50 keessaa harroonni akka Saudi Arabiyaa keessatti dubartii qullaa dhaabdee viidiyoo ummatatti qullaa gadi baastu kun hin jirtu jedhanii yaaduulleen dogongora. Oromoo miiliyoona 50 keessaa sareen akkanaa kunniin dhiirri dubartiin geenye dhiirri haadha qullaa dhaabdu dhiirri maqaa Oromootiif hin yaadne dhiirri olomaa'ii Oromootiif kabajaa hin qabne dhiirri qeesii Oromootiif kabajaa hin qabne dhiirri sheekii Oromootiif yookiin paastarii Oromootiif kabajaa hin qabne hin jirtu jedhanii yaaduulleen dogongora. Hundaa qabdi Oromoon. Dheedhiillee qabdi bilchaataallee qabdi. Hayyuullee qabdi gadheellee qabdi. Hedduu qabdi Oromoon. Sababnis Oromoon saba baay'eedha. Saba guddaadha. Nama hedduu qaban. Garuu viidiyoon guyyaa har'aa social media irra deemaa ture. Viidiyoon ijoolleen afaan Oromoo dubbattu afaan Oromoo osoo afaan biraa dubbataa gadhiisanii homaa miti. Osoo afaan Arabaa dubbataa gadhiisanii osoo danda'anii afaan Ingiliffaa dubbataa gadhiisanii homaa miti. Afaan Oromoo dubbataa garuu afaan saba kabajamaa kanaa dubbataa gocha akkasiitiif jecha akkasii hojjetuun garuu wallahi namummaadhaa keessaa nama baasa. Oromummaatti akka namni saalfatu nama godha. Sila namni kun Oromoodha, Oromoo keessaa baane. Namni kun amantii qaba. Ati paartii feetiyyuu daaggari namni sun. Paartii Jawaariin deeggaru ta'e. Paartii Abiyyiin deeggaru keessaa ta'e. Namni haadhaa osoo hin rifatiin, obboleettii ofiitii osoo hin rifatiin. Oromoo keessa bar aalimatu jira, hayyuutu jira, beekaa meeqatu jira. Viidiyoo kana yoo isin gadi baasanii viidiyoo akka kanaa gadi darbitan namni itti saalfatu meeqatu jira. Namni itti qaanfatu meeqatu jira. Namni mataan isaa gaccabee yaa Rabbi an Oromoodha jedhu meeqatu jira. Viidiyoon akka kanaa yeroo hunda Amaara keessaa hin bahu.
Sumaalee keessaa hin bahu. Ijoollee Tigraay keessaa hin bahu. Viidiyoon akka kanaa halkanii guyyaa Oromoo keessaa baya. Ijoollee afaan Oromoo dubbattu. Nama ani Oromoodha ofiin jedhu. Kakaleessa malaa ta'ee lutti isaa saabattee barahaa keessatti buskuutii takkitti hidhamee barahaa keessa gubatee ba'e martu. Har'a nama ta'ee achi ga'eetiin nama garaa guuttati ta'eetiin quufee waan ta'u wallaalee jennaan dubartii wal qabee baatirii itti ibsaa jedha. Baatirii itti ibsitee maal nutti agarsiisuu edda. Dubartiin uffanna agarree hin jirti qaama isii irra jiru kana namni agarree hin jiru hin jira. Dhiirri qaama dubartii hin argin waggaa 18 darbee hin jira. Maal nutti agarsiisuuf baatirii itti ibsi jetta. Silaa nama gadhee akka keetii kana baatirii itti ibsanii kabaru fuula rabbiititti itti salphatuuf deemu ummata Oromoo afootti xiqqeenna kan keessilaasii ka agarsiisan. Baatirii itti ibsi maal inni itti ibsitee nutti agarsiista. Wanti addaa wanti nutti agarsiistu maaltu jira dhiira Oromootitti ilmaan Oromootitti qaama dubartii nutti agarsiista qaamni dubartii nu birqiidhaa miti. Ka haadha manaa qabu haadha manaa ofii qaba. Ka haraamatti illee tare akka haraamatti tareettuun arga. Wanti dhugaa wanti adda ta'e wanti ati nutti agarsiisuuf baatirii itti ibsa silkiitti mul'isa kaameraa irratti qaba. Ufirratti qabi kaameraa si'ii saree san irratti ati sareedha ilma namaatii miti. Namni viidiyoo Suudi Arabiyaa guyyaa har'aa sooshaal miidiyaa gubbaa deemaa jiru. Dalagdee gadi dhiiste sun waraabdee gadi dhiiste sun yoo viidiyoon kiyya si bira ga'e ati kaameraa ofirratti qabi. Uf ilaali haga boru rabbi ummata afootti miti guyyaa qiyaamaa haga rabbi qullaa si dhaabuufi. Haga boru itti salphattuuf kaameraa san ofirra qabi uf ilaali malee nutti wanti adda ta'e wanti nutti agarsiistu hin jiru. Ilmaan Oromoo dubartii qaama dubartii qullaa arguun nuuf dharraadhaa miti birqiidhaa miti. Ka fuudhee haadha manaa ofii arga. Kun illee taate yeroon teekinooloojii. Horii akka kan keetii dheedhii akka kan keetii farda akka kan keetii sani agarsiisi. Nuuf kun waan guddaa ta'eetii miti waraabdii uummata akka gadhiistu. Nuu kana waan guddaa gannuu dhiiste ajandaa gaarii gannuu darbita jennee sittiin hin boonnu. Abbaan barbaade yuutuubii birrii ofiitii yoo ittiin dalagate malee yoo goroorroo ofiitiif qullaa Oromoo dhaabe malee yoo dhaltuu Oromoo qullaa dhaabanii biddeen itti argatu taate malee bu'aan Oromoodhaaf qabu. Viidiyoon akka kanaa viidiyoon isin gadi baastan haadha teessan obboleetti teessanii fi dubartii Oromoo maaliyyuu haa taatu maaf sharmuxaa Suudi Arabiyaa keessaa maaf hin ta'in minaa gabbaa maaltu si galche teetuun beektu teetiifuu qamaa cuftee malaa cuftee achi geette xiyyaara kamiin ambaa deemtee qananii kamiin dhattee achi Suudi Arabiyaa geettee taqoxaaxaarii dubartii deemtee isiin sharmuxaa jedha ati waan gaarii hojjetaarta. Isiin ati qullaa dhaabdu sun sharmuxaadha atiin viidiyoo isii qullaa waraabdee ummata Oromootitti gadi darbitu ummata Itoophiyaa afootiif ummata addunyaa afoo gadi darbitu sun hayyuudha beekumsa. Beeyteetii waan sana ka goote beekaa osoo taate viidiyoo waraabdu garafteetiin obboleettii tantee yoo taate gorfattee mana deebista malee obboleettiitii yoo jette intala Oromootii karaa baddee yoo jette gorsitee sirreessite malee ilma harree qullaa dhaabdeetii miti ka sirreessitu ati mataan keetuu nama si sirreessu si barbaachisa. Namni viidiyoo dubartii Oromoo qullaa waraabdu dhaabdee sun haasaa fokkataa dheedhii haasaa albaatii kan keessan haasaa namni viidiyoo akka sanaa waraabdu si'uu nama si sirreessu si barbaachisa. Siifuu dhiira si barbaachisa dhiira gadi qabdee si garaftu dhiira qullaa dhaabdee ibidda eegee keetii si qabdu si barbaachisa. Maal ati nama garabtee nama sirreessita horii. Horiin yoom nama ta'ee mardhataa olii gad deemuu malee hojii horii akka sanaa dalaguu malee yoom nama ta'ee nama sirreessa. Namni viidiyoo dubartii qullaa waraabdu sun atuu nama si sirreessu barbaachisa. Dura afaan Oromoo dubbatte malee namummaan kee hirdhuudha sitti hima. Yoo rabbi godhee akka tasaa ta'ee sagaleen kan koo viidiyoon har'aa kun si bira ga'e wallaahi billaahi tokko keetiin. Sariin har'a viidiyoo gadi darbite tanallee ta'e kakaleessa darbitellee ta'e eenyuyyuu ta'e eenyu hanga guyyaa har'aa kanatti namni viidiyoo qullaa dubartii Oromoo waraabaa humnan qabdu jettee rabbi sodaadhu humnan qabdu bar wallaahi osoo ilma dhiiraa taate akka sanatti hin waraabduuni takkaa morma isaa murta malee dubartii taateef waan sana kan irratti hojjette. Isii saree feete haa taatu dubartummaa isiitiin barkaata akkas gooteen haadha tanteetite qullaa dhaabde sun. Osoo dubartii ta'uu baattee akka sanatti qullaa waraabdu waan dubartii taateef tuffatteeti maan nagooti jetteeti. Akka isiin humna hin qabne beeytaaf humna irratti ilaallattee irree kan keetiif dandeettii kan kee agarsiisuudhaaf dhiirummaan akka sanaanii miti kan mul'attu. Maaf Oromummaa himatta maqaa Oromoo maal godhaa himatta waan akka sanaa hojjetaa Oromummaan kee kaminni namummaan kan kee kaminni. Osoo ilma dhiiraa taate bar surree isaa irraa baastee baatirii ittiin ibsitu hin du'a malee dhiirri qullaa sii waraabbamu hin jiru waan dubartii taateefi hin tuffatte. Haadha tantee qullaa dhaltee si guddiste san obboleettii tantee uffata sirraa miicitee qixxaa xafxaftii isi nyaachiste san isii sanii bartaate qullaa dhaabde. Har'a obboleessi isii qullaa isii sana arge maaltu itti dhaga'ama.
Ati isii dhalte sun naa dalagattee biyyaa baafatte. Isiin dogongortee yakka keessa galuu dandeetti. Garuu waan ati irratti hojjette kana yoo obboleessaaf obboleettiin isii argite garuu maaltu itti dhagahama? Sila garaan qabdu. Sila obboleessan qabdu, sila obboleettiin qabdu. Mee maaluma namummaan kan kee afaan Oromoo haasa'uun kee ananan ajaa'ibu. Garuu namummaan kan kee maalinni? Beekumsummaan kan kee maalinni? Maali waraabama mee maali si madaalla eenyu si naa jennu? Oromummaa keessa dhalatte afaan Oromoo haasofta. Nama bifa kamii keessa si haa maddabnu mee namni akkasii sun? Eenyu si naa jennu? Eessaa dhufte eessaa baate? Sila Oromoo nama nyaachisu kana. Oromoo beelayaa nyaachisu kana. Oromoo daaraa uffisu kana. Haadhumaaf abbaa keenya ka Wallaggaa ka Gujii ka Harargee ka Arsii ka Shawaa kana keessaa dhufte immoo Oromoo addaa wayii qabda namni sun si'ii ati saba Oromoo wayii ka afaan Oromoo dubbatu ka bifa bineensaa wayii keessaa baate. Yoo saba addaa wayii qabaatti yoo saba bineensa fakkaatu ka afaan Oromoo keessaa dhuftee jiraatte namni akka sanaa viidiyoo har'a aalimman Oromoo mataa gaccabsee boochise san viidiyoo ilmaan Oromoo hadha Oromummaa kennan nu saalfachiise san namni nutti gadi baaste sun Oromoo eessaa keessaa dhufte atiin. Oromoon kanaa miti. Oromummaalleen kanaa miti. Dubartiin haadha namaati. Haati namaa ammoo rabbitu kabajje namaa miti. Horii akka kan keetii osoo hin taane kaaliqu samaawaati wal ardi kadachii uumetu kabajje. Dheedhii akka kan keetiiti foltii akka kan keetii ka waan hojjetuu fi waan waraabuun beekne san osoo hin taane nabiyyi rabbii kabajamaa samaa'ii gubbaa bahee deebi'e sanitu gaafa du'u dubartiin amaanaadha jedhee dachee kanarraa deeme. Bada saree. Wallahi billahi namni sun sareedhaati sareedha sitti hima. Ilma namaati saree jechuun hin danda'amu si garuu sareen sitti xiqqaata dhiironni viidiyoo san waraabdan. Ana nasri aanoleetu isin jedhe isin sareedha. Ilmaan sareeti. Ilma namaa osoo taate ilma Oromoo osoo taate waan akkasiin dalagdu. Sarummaa keettu waan daladdu si wallaalchise. Dheedhii gadhee faltii ta'uu keettu waan daladdu si wallaalchise. Osoo nama waa yaadu taate boru fuudhee ilmoo intalaa argadha osoo jette bada saree. Osoo beete boru mucatti intalaatu si dhalata. Boru ilmoo argatta boru rabbi ilmoo sii kennuu danda'a. Ilmootan ta'e san namni qullaa dhaaba namni waan facaafate haamata. Waan har'a ol kaayatte boru rabbiin biraa fudhatta. Waan facaafattu beeki waan boruuf ol kaayattu beeki. Rabbi akka namaatii miti akka anaaf si'iitii miti waan dagatu. Waan atarra hintala namaa irratti hojjette waan atarra hintala Oromoo irratti hojjette boru mucattii tan ta'e tasi keessaa baate san rabbiin qullaa si dhaabsisa. Ilma namaattu ilmoo tan ta'e san qullaa dhaabee rabbi ija kan kee kanaan si agarsiisuuf jira. Hanga wallaalummaa kiyyaatti beekaa ta'eetii miti anuu wallaalaadha. Garuu yoo sitti mataate yoo na dhageessa taate namni viidiyoo har'a Suuda Arabiyaa keessatti warroonni waraabdanii dubartii sadii wal bara keessanii qullaa jaraa baatirii itti ibsa akkas godhaa achi qabaa as qabaa jettan sun wallahi billahi wallaalummaa kan kee dirreetti baase. Isin namummaa keessaa namni macarrashaan Oromoo keessaa eenyu yoo jedhan isin nama sana. Nama viidiyoo sana waraabee fi nama viidiyoo sana gadhiise. Irra macarrashaan nama dachee kanarraa eenyu jedhama. Oromoon tokkichi viidiyoo akka sanaa gannaa dhiiste galatoomisiin jedhu jiru. Ka si abaaru malee, ka fuula rabbiitis himatu malee, ka qeesii bakka beeta kiristaana isaa dhaqee, ka islaamaa masgiida isaa dhaqee, aniin wallaalaan kun illee haga wallaalummaa kiyyaatitti sunnaa rakaa lamaa salaate yaa rabbi nama kana qullaa dhaabii nu agarsiisi. Yaa rabbi nama kana Oromoo afatti qullaa dhaabii nu salphisi jedha malee wallahi yoo rabbal kaaba namni si eebbisu hin jiru. Namni tokkichi waan gaarii naa hojjettee si galatoonfatu hin jiru. Nama si abaaru malee yaa rabbi nama kana salphisi malee yaa rabbi nama olomaa'ii nama xiqqeessi kan nama olomaa'ii kabajaan qabaanne namni afaan Oromoo haasaya maqaa Oromoo himataa waan akkasii yoo ati dubbatte olomaa'iin Oromoo tokko aalimni Oromoo qeesiin Oromoo tokko barsitti saalfata. Maaliif situ hojii gadhee dalage siti waan maqaa Oromoo afaan Oromoo dubbataa Oromoo gaccabsaa dalage saree osoo beetti badiin sun osoo badii qabaatti ijoollee sadii. Maqaan garuu maqaan dhayamu የኦሮሞ ልጆች ሄደን እስቲ እዩት የኦሮሞ ልጆች ምን እንደሚያደርጉት ሄደን በርዴዲ ኦሶቤቴ ኦሶነማ ዋያዱ ታቴ እነዚህ ልጆች እኮ የኦሮሞ ልጆች ነው ጀደን መለ እነዚህ ሶስቱ ልጆች ሄደን ነጠለኔ አደት ሲኒ መኒ ከነም ቤይቱ አቴ ሰበይተ ሰሙ ከቆሎፈሜ ረጋማ ገመናን ሲ ሞባይል ቀበቱ ነው ሃረ ወይ ቪዲዮ ወራቡ ነው ሲ ሃረ ሜ ኢልመ ዲራው ታቴ አቲ ቤካላት ጀባዳ ቁላ ቃመ ሸመርቲቲ ምቲ ቁላ ቃመ ከወራቢ ገዲስ ሜ ቤካዮ ታቴ ቤከምቲዮስ ሞንቲሱ ነሙማ ዮሲፍቴ dhalaa osoo hin taane ofii dhiiraa kan keessan qullaa of kaasi viidiyoo kan kee kan mul'atu san of gadhiisi maaltu akkasi dhagamu san beeyta akkamitti wanti sun akka nama laalessu hangam akka namatti dhagamu silaa yeroo san beeytaa ture osoo of gadhiistee agartee jecha of gadin dhiisu kaa maaliif haguma harrummaa kan keetii sanittu nama qullaa dhaabuu barbaadda malee dhalaa qullaa dhaabdeetiin gadhiisuu barbaadda malee of qullaa gadhiistee of gadin baastu kanaafi namoonni gocha kana kaleessa illee hojjetaa turtan har'a illee warroonni hojjetan warroonni namni fuudhee yuutuubii irrallee waan kana baasu yoo jiraate Oromoon salphisinaa
Oromoon salphisinaa. Oromoon saba kabajaa qabu, Oromoon saba maqaa qabu, Oromoon saba amantaa qabu. Garuu garaan haadhaa burreedha akkuma jedhamu Oromoo keessa buraa burree fi ilmaan jaldeeyyii akkanaa tanatu keessaa baha. Dogongoraan jecha. Garuu akkanaa kana dhaluurra osoo Oromoon masheenee jiraate. Haati Oromoo sun guyyaa dheedhii akkanaa kana dhaltu ilma musiibaa ilma abaarsaatii fi jaldeeyyii akka kanaa kana gaafa dhaltu wallaahi billaahi osoo dhala dhoorgattee jiraate. Lakkaa Oromoo maal ta'een bilisoomne jenna. Yaa Rabbi maal nutti dallante. Yaa Rabbi waggaa lama keessatti bilisummaa nu agarsiiste hardhammoo ilmaan Oromoo ibiddaan gubatutti wanti nu deebisne maal jenna. Kana kanatu jira eessaan bilisoomna. Rabbi kana waliin nu uume bulguu kannii waliin nu uume eessaan bilisummaa nuu fida. Rabbi namaa miti bar. Rabbi garaa namatti hin jabaatu bar kanniintu garaa nu jabeesse. Ka Oromiyaa keessa taa'ee ibiddaan nama gubutu garaa nu jabeesse. Ka baqatee biyya ormaa keessa taa'ee dubartii viidiyoo dubartii sadii horiitti isaa jirta seetama obboleessa kiyya bar. Ilmoo namaatii bar haadha qabdi. Ilmoo namaa obbira keettiitti wanta akkasii hojjetaa Oromoon eessaan bilisoomti. Hayyuun eessaan hidhaa nuu baa. Gumaan goota kennaa eessaan nuu baa. Atuu nu ajjeesaa jirta kan ajjeesu maalii boonna. Afaan Oromoo hojjetaa isinuu dubartii Oromoo irra yakka haganaa hojjetaa jirtanii kan Oromoo ajjeesuuf ka Oromoo balleessu eessaan boonnaafi. Isinuu bineensa nutti taatanii. Isinuu baqattanii biyya ormaa keessa wal nyaataa jirtanii mootummaan aangoodhaaf jecha yoo nama ajjeese mootummaa aangoof nama ajjeesutti maaliif aarra? Maal nu godhi jennee aarra? Ati mataan keetuu nama nyaataa hartaa ka baqattee baharaan biyya ormaa deemte ka haadha qabdu ka obboleettii qabdu atunuu bineensa nutti taate mootummaan aangoo ofiitiif silxaan ofii dheereffatu bineensa yoo nutti ta'e bar nun ajaa'ibu. Kana waan ta'eef namni rabbii sodaatan namni guyyaa qiyaamaatti amantan namni haadha jaalattan qabdan namni obboleettii jaalattan qabdan rabbii ardiif samii uume yoo sodaatan viidiyoo akkanaa sooshaal miidiyaa gubbaa balleessaa. Viidiyoo akkanaa feesbuuka keessan gubbaa kaasaa. Viidiyoon akkanaa Oromoo salphisaa jira. Viidiyoon akka kanaa Islaama salphisaa jira. Ka dogongore. Nama 2,300 2,400 amma na jala jirtan. Namoonni as jala jirtan kun viidiyoon akka kanaa feesbuuka peejii keessan jala jiraata taanaan of jalaa kaasaa. Of jalaa baasaa. Sa'aatii ammaa kanarraa warroonni sheer gootanii jirtan yoo jiraate sa'aatii ammaa kanarraa of jalaa kaasaa. Ilmaan Oromoo warroota yuutuubii daladdaniif. Duniyaan tun fixeensa ganamaati. Rabbi rizqii gororroo bane tana wallaahi billaahi waan ofii fedhe itti gaddarbee bulcha. Har'a isin ijoollee Oromoo qullaa dhaabdanii yuutuubii irra gadhiistaniif guddatu $10 $20 sii irreega. Viidiyoon kun akkam jabaatte yoo jedhame $20 caalii siin irreegu. Dubartii Oromoo $20 ittiin gurguratina. Dubartii Oromoo $30 ittiin gurguratina. Duniyaa san rabbitu isinii guuta. Maqaan mataa caala jedhan. Jarateen. Maqaan baduurra mataan baduu wayya. Viidiyoo Oromoo viidiyoo dhalaadhaan Oromootu maal iyyuu haa taatu an maaf sharmuxaa Saudi Arabiyaa keessaa ka qullaa deemtuu fi ka ganamaa galgala biizinasii dalagattu maan ta'e maftaano hujii isiitiif ka isii gaafatu rabbii tokkicha isii uume qofa isinii miti. Feesbuukii miti. Feesbuukii yakka nama gaafatu hin danda'u. Feesbuukiin nama ijaarullee namallee diigullee homaa godhuu hin danda'u. Guddatu waree fi chachisanii asirraa dhiisuu qofa. Feesbuukiidhaan miti yakka jaraa ka gaafannu. Qullaa dhaabaniiti miti yakka jaraa ka gaafatan. Rabbii jara uumetu jara gaafata yoo rabbii sodaattan. Warroonni saree fi harreen ajandaa kana gadi isinii darbitee jirti. Viidiyoo akka kanaa waraabdee gadi baasee jirti. Namni sammuu qabdu ilma Oromoo keessaa. Yuutuubii kee irrallee hin godhatiin. Chaanaalii kan kee irrallee wallaahi billaahi duniyaan kanaan argattu abadan eessaanillee sin geettu. Gororroo guyyaa takka nyaatte garaa kee keessa marzii sitti taati. Abbaasaadhaaf haqqeedhaan sitti gattaa birriin yuutuubii irratti waan akkanaatti sheer godhanii ittiin argatan yetima yaadarsin. Dhagaa cabsitee dafqa kan kee jisitee argatu fi wayyaa. Dubartii Oromoo kana qullaa gadi dhaaban haadhaa fi abbaa osoo qabnu chaanaalii keenya jalayyuu nama hayyuu meeqatu jira beekaa Oromoo meeqatu jira goota Oromootii fi aalemaaf olomaayii meeqatu jira. Sila namni kun waan akkana maal godhi jedhee gadi dhiise hoo jedhan itti saalfanna. Osoo waa meeqaan peejii guddifatuu dandeenyu osoo chaanaalii yuutuubii waan feeneen guddifatuu dandeenyu waan akkanaatiin guddifatuun waan akkanaatiin birriin argannu kokkee kanaan seenti jalaan haa baatu. Marziidha birrii marziiti birriin yuutuubii dhalaa Oromoo qullaa saree waraabdee gannu darbite kanarra goonee ittiin nyaannu sun marzii nama nyaataa jiru nama summii nyaataa jiru barakaa takka illee hin qabdu eessaanillee nun geettu maannaa godhe dafqa kam itti jisineetiin nyaanna birrii isa yoo nyaannu kokkee maaltu gannamaa nyaata maallaqa san yoo nyaanne kana waan ta'eef akka kanatti yaadaa akka kanatti beekaa an wanti isinii dhaamadhu warroonni chaanaalii keessan qabdan namni rabbiin sodaate yoo jiraatte kaasisittaafu waan biraatiin nyaadhu rizqii kan kee yuutuubiin kan kee waan biraatiin galii si haa galchu
namni peejii kee irraa qabdu peejii feesbuukaa ka boru ganama banattee guddifattuuf dhalaa oromoo qullaa dhaabdee ittiin hin guddifatin birriin dhalaa oromoo yookiin ammoo peejiin maqaa takka illee siin qabu peejiin ati dhalaa oromootiin yookiin ammoo qullaa ijoollee oromootiin guddifattu sitti haafu jaannami naasir diraamaan hin jira wantoonni garaagaraa hin jira oduun hin jira haasofni hayyoota oromoo hin jira kanneen sheeritti wadhi guddifatu kana kaasaa nu afoo ijoollee oromoo afoo kana kaasaa xumura irratti isinirraa xumura hayyoonni oromoo hidhaa jiran keessattuu hanga dhiyoo kana ajandaa ta'ee fi hin taanellee nutti gadi darbaa feesbuuka kana gubbatti nu burjaajessaa ilmaan oromoo qabsoo irraa nu dhamaasaa jirtan warroonni waan akkanaa sheer godhaa ganamaa galgala kun marzii dhuge kun akkas ta'e kun ebaliyyoo waliin akkas taate kun ebaluu waliin akkas ta'e kun ebaluu akkas ta'e jettanii ganamaa galgala waan akkanaatiin ummata oromoo dhamaasaa jirtan pilees nurraa dhaabbadhaa rabbii isin uume sodaadhaan nurraa dhaabbadhaa ilmaan oromoo waa'ee hayyoota oromoo haasayanii ilmaan oromoo waa'ee ilmaan oromoo ka hidhamanii jiranii gootota oromootiif haasayanii ajandaa lumuxii akkanaa kana ajandaa bututtuu akkanaa kana ajandaa kosii akkanaa kana qabatanii nutti hin gadi hin bayina yoo ajandaa godhatu barbaadan mana keessan keessa waliin haasaya yoo ajandaa godhuu barbaadan safara keessa wajjin haasaya kanaan ala garuu sooshaal miidiyaa irratti gadi baastanii kana ajandaa gootanii ilmaan oromoo ittiin hin burjaajessina ilmaan oromoo qabsoo irraa hin dagachiisina oromoo fakkaatanii fira fakkaatanii torbaan ajanda mana dhoo haasofnaa nu qoye waan biraa bu'aan qabnu waa'ee hayyoo haasawuun hin jiru tuun akkas taate ebaluu waliin jettan gad darbitan okay jedhan kun akkas ta'e ebaluu waliin jettan kun akkas ta'e jettan guyyaa wama haara oromoon bar wama qabsoo keessaa iyyuu nu baastani bar wama hayyoota oromoo keessaa iyyuu nu baastani namni kun ka girrisaan kaanoo argate hafarsee lixaan kun illee fuudhee itti gad darbee ajandaa kana itti gadi baasa kana waan ta'eef wanti isin dhaamatuu barbaadu warroonni waan akkana ammallee irra deddeebi'ee maqaa rabbiitiin isin qabee jira chaanaalii keessanirraallee feesbuuka keessanirraallee waan hundarraa kaasaa ilmaan oromoo gara qabsootti adeemnu ijoollee shamaraatiif ergaa xumura yeroo baay'ee rakkoon akkanaa isin mudata maaf hin barattan qoy isin yoomuma barattan isin yoomuma dhiirota akkanaa dhiira bar namni farda waa baasu farda waa bahu haada irrattuu beeka jedhanii dhiira lombocaamii akkanaa kana bar lomboceedha namni akkanaatuun jechaadha gaaraa buutee kaleessa waan takka sammuun isii waa yaaduu hin dandeenye malee dhiira araadaa wayii osoo ta'e wallaahi billaahi akkas nama godhu farda wayiiti ka akkas nama godhu kuni nama akkanaa bar nama bu'aa isin hin qabne nama fuudhee rakkoo keessa isin galchu waan isin danda'ameen kun qadara rabbiiti isin mudatuu danda'a waa isin danda'ameen garuu nama gadhee akkana irraa fagaadha hiriyyaan leewta hiriyyaa bu'aa qabooyi nama boruuf nuu ta'a jettan wayiitti dhiyaadha ka kanaa dhalaa garuu dalagatu biyyaa baatan dalagaa keessan dalagadha jiruu teessan haadha teessan tamana bututtuu keessa jirtu sanii waxxee isii jijjiiraa fi abbaa keessan ka boottii ciccitaa godhatee deemu sanii boottii isaa bitaa fi duriyyi ambaa ka boru akkana qullaa gadi baastee isin dhaabdu waliin yeroo keessan hin gubina maa nama jaalattan jedhaan jiru maa nama amantan jedhaan jiru osoo amantanuu osoo isin kiyya jettanuu osoo isin saba kiyya jettanuu itti dhiyaattanuu rakkoo guddaa isin irraan gahuu danda'a sanni beeka haa ta'u malee yeroo hiriyyaa baafattanuu hiriyyaa bu'aa qabu filadhaa isiniin jedhaa yoo dogongoree jiraadhe jecha ammaa kana keessatti wallaahi an harroota kanneen dhiifaman gaafadhu ijoollee jaldeeyyii akka kanaa osoo hin taane ilmaan oromoo qulqulluun dallansuudhaan dhufe mataan kiyya na hadoodhaa dhufe oromoo jannii wajjin oromummaa kiyya himatu itti saalfataa dhufe waan ta'eef namni nam mufatta yoo jiraate ammuma tana dhiifama an nama gaariidha nama akkanaati jechuuf miti aduu badii hedduu qabaatuu danda'a garuu haadha tiyya qullaan dhaabu obboleettii tiyya qullaan dhaabu intala oromoo ta maqaa oromoo himattu yakka feete yoo daladde mana keessa gorfatan malee mana keessa sirreeffatan malee garafuu osoo garafee dhiisee homaa miti osoo loleenii dhiisee homaa miti qullaa waraabee sooshaal miidiyaa irra gabbaasuun ammoo wallaalummaa fi gadhummaa irraa boodaati taboruutiif irraa baradhaa ka dabreef irraa dabreera san waan hojii isaanii waan facaafatan jazaa isaanii rabbiin isaanii haa kafalu isiniin jedhaa galatoomaa ilmaan oromoo warroonni peejii gurguddaa qabdan waan akkanaa kana hin afarsinaa jalaa dhiisaa tuffadhaa bira darbaa ofiinuu iyyanii dhiisanii warra yuutuubiitillee akkuma amaanaa isiniin jedha amaanaa rabbii isinitti haa ta'u jedha wanti dogongoree jiraate dhiifama rabbiin hayyoota oromoo nu haa baasu rabbiin sammuu gogaa sammuu konkaa duwwaa kana baadhatanii deemu osoo hin taane sammuu waa yaadu waa madaalu maal hojjedha waan hojjedhe kana namni maan naan jedha oromoon rabbi homaan na godha jedhanii itti yaadan rabbi nu haa kennu mataa buqqee duwwaa kana qabatanii jedhanii feesbuuka gubban namni nama laaleef yookiin ammoo namni nama jalaa dhageeffateef qofa wama guddaa wayii akka hojjetanitti laaluu osoo hin taane yeroo ammaa namni sammuun isaa banamee jira waan isa fayyaduuf waan isa fayyadne beeka ajandaa lubbuu qabu nama lubbuu qabuu fi nama lubbuu hin qabne
nama gaafa qumna gariitiif ol kaayatanii fi nama gaafa gadheetiif bakka konkaatiif bakka wacaatitti eeggatan ummanni Oromoo bareechee addaan beeka. Nama jala deemtan, hayyuu jala deemtan, beekaa jala deemtan, nama daawwattan, maal akka daawwattan, yoom akka daawwattan adda baasaa beekaa ijoolleen Oromoo. Sooshaal miidiyaan kun daqiiqa takka qofa kana qofa jedhee irraa bayan. Sooshaal miidiyaan kun akka nyaata aynata 10 qabuuti fakkeenyatti. Nyaata aynatii kana 10 kana keessa qaywoxiin jiraatu danda'a, hallichaan jiraatu danda'a, nyaanni gosa gosa kan gosa isin barbaadaniin jiraatu danda'a. Keessaa filattee nyaatta. Namni korbeessaree jala ooltee waliin mal'atu barbaadullee deemtee waliin mal'atu. Namni aalima jala teettee dhaggeeffatu barbaadullee dhaggeeffatu. Namni qeesii jala jirtullee qeesii kan kee dhaggeeffatu. Namni paastarii fi sheekii jala deemtullee dhaggeeffatu. Namni waa'ee qabsoo Oromoo nama dhugamaan qabsoo Oromootiif hojjetu jalallee teettee dhaggeeffatu. Kateetee tokko akka jedhe akka hoolaa kana mar'ataa oolu kama ofiiyyuu hin beekne waa'ee namaa ka haasayaa oolu waliin illee ka iyyaa oolu barbaadullee jiraate sun mirga keessan sooshaal miidiyaan nama hundaafuu bana isin garuu filadha. Isin garuu yaada. Wanti akkana nama gogaa fi nama sammuu gogaa walii yoo oolte sammuma kan keettu goga malee waan takka jalaan barattu. Sammuma kan keettu ka qara qabdu beekumsa qara dhabdu malee beekumsa takka jalaan argattu. Nama waa beekumsa jalaa argattan laalaa filadhaa. Amantii keessaniin waan nu fayyada jettaniin daawwadhaa isiniin jedha galatoomaa warra waan akkana dubartii Oromoo qullaa dhaabe kana rabbiin ilaa yoomil qiyaamaa qullaa isaan haa dhaabu. Osoo addunyaa tanarra hin turin yoo dhugamaan Oromoon sababa viidiyoo kanaa mataan gannu cabee jiraate yoo dhugama Oromummaa keenya saalfannee jiran yoo dhugama nama ta'uu keenya saalfannee jiran wallaahi warra dubartii tana qullaa dhaabe rabbiin qullaa dhaabee nu haa agarsiisu. Osoo ooleen bulin dhiirota kanneen rabbiin wamawiitiin musiibaa dachee keessan jirre jara kana mudachiisee takkaa salphina Oromoon salphatii wayii rabbi jara kana salphisee nu haa agarsiisu isiniin jedha galatoomaa halkan gaarii.